Ashamaar kafuunee daawwattootaa fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirraa haa jiraatu jecha anolee global media irraa oduu guyyaa irraa qabannee isiniif dhiyaanneetii jirra. Oduu kana kan isin biraan gahu Antolchaa Huseen Maddaatiin oduu kenna guyyaa har'aa keessatti haleellaa halkan Edaa magaalaa Bahardaar irratti gaggeeffameen mootummaan naannoo Amaaraatii fi akkasuma miidiyaan naannoo Amaaraa mass media agency jedhamuun beekamu haleellaa gaggeeffameen miidhaan dhaqqabe tokkollee akka injirre dubbateetii jira. Isa kana kan gama keessan dhiyeessinu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AGM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf warroonni YouTube channel keenyaa subscribe godhin YouTube channel keenyaa subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadee dhufeetti isin ceesisa. Halkan Edaa mootummaan naannoo Tigraay haleellaa magaalaa Bahardaar irratti gaggeessuun dhagahameetii jira. Halkan walqixxee uummanni online geeffatee kun immoo biyya hojii isaa xumuratee akkuma yeroo kaanii ganama hojiitti seenuudhaaf akka hin barfanneef waan irriba isaa itti tuqaa osoo jiru halkan walakkaa sa'a 7 fi daqiiqaa 40 akka lakkoofsa sa'aatii biyyaatitti sagaleen dho'insa guddaan gara magaalaa Bahardaar irraa dhagahame. Magaalaa Bahardaaritti kan dhagahame sagaleen dho'insaa kun haleellaa rookeettii Maqalee irraa ergame magaalaa Bahardaar rukutee ta'uumootu gabaafame. Haleellaan kun marsaa lammataaf yoo ta'u haleellaa kanaan wanni tokkollee akka hin miidhamne mootummaan gama isaatiin dubbataatii jira. Garuu social media gubbatti hordoftoonni social media haleellaa eda gaggeeffameen Bahardaaritti miidhaa guddatu dhaqqabee jechuudhaan dubbatu. Hordoftoonni social media odeeffannoo kana eessaa akka argatanii fi eessaa dhagahanii akka Bahardaar miidhamuu isii nutti himan gaafii guddaadha jechuudhaan warrummaan social media hordofu mootu yaadicha isaanii yaada kanaan yookaan deebii kanaan mormaatii jiru. Walumaa galatti rookeettiin magaalaa tokko yookaan bakka tokko dhahee miidhaan tokkollee hin qaqqabne jechuunis waan hin fakkaannedha. Yoo lafa qullaa wanni tokko keessa hin jirre irratti lafa dhahe malee. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo haalli mootummaa naannoo Tigraay fi yeroo ammaa kana mootummaa naannoo Amaaraa jidduutti gaggeeffamaa jiru baay'ee ulfaataadha. Mootummaan naannoo Tigraay mootummaa federaalaa sodaachisuudhaaf magaalaa Bahardaar mataa keessa gadi cafaqaa jiraachuun isaa beekameetii jira. Inni kun immoo xiiqii hamaa uummata naannoo Amaaraattis horeetii jira. Uummanni naannoo Amaaraa diinummaan uummanni Tigraay nurraa qabu sadarkaa kana gaheetii jira. Falli jiru Amaarri nagahaan jiraachuudhaaf Tigraay baduu qabdi. Bahardaar nagaa ta'uudhaaf Tigraay baduu qabdi. Yoo akkasiin tahiin adaamii ollaa agamsaa ganamnis boohicha galgallis boohicha akka jedhan san tahuu deemna. Kanaaf falli qabnu warra Tigraay kana dachee irraa dhabamsiisuudha jedhaniiti jiru. Uummanni ganama galgala akkatti rookeettii fi misaa'ilaa mataa keessa nutumu kun osoo haalaa fi aanjaa kanaa olii argatee uummata Amaaraa lafarraa balleessuuf duubatti akka hin jenne faannoon Amaaraa dubbateetii jira. Warri Tigraayis mootummaan federaalaa Tigraay yoo kadha'u taate deebiin kennaa hamaadha jechuudhaan erga mootummaa federaalaa sodaachisanii kinootii deebii isaanii hamaa ta'u magaalaa Bahardaar ganamaa galgala akka jaartii mana keessaa akka malee haasaa baay'iftuu fi jaartii jaarsaa hin kunuunsine tawaan jiranii hin dhageenye tanama ganamaa galgala jaarsi irratti bahee tumu fakkaatti. Magaalaan Bahardaar bifa kanaan itti fufnaanin rookeettonni kun itti deddeebinaanin ikonomii fi guddinni biyyattii akka malee kan kufu yoo ta'u akkasuma qabeenya galii guyyootaa fi ji'ootaas akka miidhamtuu fi bifa kanaan turistoonni tokkollee gara magaalaa Bahardaaritti akka hin imalle kan taasisuudha jedhameetii jira. Mootummaan naannoo Amaaraas mootummaan federaalaa waan kana dhaabsisuu qabu. Mootummaan naannoo Tigraayis rakkoo mootummaa federaalaa wajji qabuuf jecha magaalaa keenya magaalaa guddaa Bahardaar dhahuun dogongora kanarraa of hin qusatu taananiin waan harka isaa argata jechuudhaan
mootummaan naannoo Amaaraa akeekkachiiseetii jira. haa ta'u haleellaa halkan Edaa magaalaa Bahardaar irratti gaggeeffameen miidhaan tokkollee akka hin qaqqabne qondaaltonni mootummaatii fi akkasuma Amaaraa mass media agency'n gabaasaniiti jiru. Garuu haleellaa Edaa gaggeeffameen magaalaan Bahardaar dhayamuun beekameetii jira. Haleellaan gaggeeffame mootu rookeetota 3 akka ta'es himamaatii jira. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lolichi jara lamaanii jabaateetii jira. Dhukkee walirraa kaasaatii jiru, walitti muddaatii jiru, miidhaa gama lamaan irraayyuu dhaqqabee fi akkasuma walitti gaarrifannaan jira kuni eessaa ka'e hanga eessaatti deema, bifa kamiin adeema waan jedhu odeeffannoo yeroo gara yerootti faana buunee kan isin biraan geennu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo isinis odeeffannoowwan haarawaa yoo qabaattan gara keenyaa erguu hin irraanfatina. Nus odeeffannoo keessan san erga qulqulleeffannee kaanee booda gurra ummataatiin geenna. Odeeffannoma wal qabatuun daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo lola Tigraay Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuun poolisii federaalaa miseensota waraanaa 76 irratti ajaja hidhaa baase. Lolli Tigraayitti itti fufee kanatti mootummaan federaalaa hooggantoota waraanaa 76 kan TPLF waliin hariiroo qabu jedhee irratti ajaja hidhaa baase. Naannoo Tigraay keessatti humnootni TPLF humnoota mootummaa federaalaa waliin ammallee lolaatti jiru. Bulchiinsi ministeera muummee Abiy Ahmad loltoota isaanii magaalaa Maqalee to'achuuf qajeeluu isaanii ibsaniiti jiru. Waraana ergaa eegalee torbaan lama darbe kanaan dhiibbaan kan lakkaayaman yoo du'an kumootaan hedduun kan ta'an ammoo naannicha gadhiisanii baqachuu dirqamaniiti jiru. Malootni qunnamtii yookaan kominikeeshinii hedduun adda citanii waan jiraniif haala naannoo Tigraay keessa jiru guutumaan guututti odeeffachuun rakkisaa ta'aa dhufeetii jira. Torbaan darbe keessa paarlamaa Itoophiyaa mirga himatamuu dhabuu miseensota TPLF mulquu isaa hordofee abbaan alangaa waliigala federaalaa miseensota dhaabichaa gameeyyii dabalatee namoota 64 irratti ajaja hidhaa baasee ture. Itti dabaluunis hooggantoota olaanoo raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa haleellaa azii kaabaa keessatti miseensota raayyaa ittisa biyyaa irratti raawwatame keessa qooda qabu jedhe 32 irratti poolisiin federaalaa ajaja hidhaa baasee ture. Lolli mootummaa federaalaa humnoota naannoo Tigraay bulchan gidduutti torbaan lama dura eegaluu isaan dura maddoonni guddaan mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduu ture. Wal dhibdeen jiru kana furuufis jaarsummaan adda addaa qaamolee garagaraan yaalameetii jira. Muddamni kun filannoon biyyoolessaa sababa koronaa vaayirasii akka darbu yeroo murtaa'u mootummaan naannoo Tigraay murtee diduun ofiin filannoo gaggeeffachuu muddama ture ittuun hammeesseetii jira. Filannoo saniin boodas mootummaan federaalaa filannicha fudhatama dhabsiisee achiis hariiroo mootummaa naannichaa waliin qabu adda kuteetii jira. Sana dura garuu mootummaan naannoo Tigraay mootummaa federaalaa filannoo malee aangoo waan dheereffateef fudhatama hin qabu jedheetii jira. Waldhabbiin akkuma jirutti ta'ee dubbiin garee lamaanii hammaachuu kan eegalee asirraa him. Tokkoffaa mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa Dr. Abiy Ahmad yeroon aangoo isaa waan dhumateef kana booda mootummaa nuti beeknu miti sababa koronaatiin aangoo dheereffataa jira waan ta'eef dhimmi isaa nun ilaallatu nuti kana booda mootummaa mataa keenyaa filannoo sadarkaa naannootti gaggeeffanneetiniin mootummaa keenya hundeeffanna jedheen. Mootummaan federaalaa immootu mootummaa naannoo Tigraay filannoo inni gaggeessu hin jiru. Akka seera Itoophiyaatti aangoo filannoo kan gaggeessu boordii filannoo biyyoolessaati. Filannoo Itoophiyaa guutummaa kan dabarses boordii filannoo Itoophiyaati. Haala uummanni keenya dhibee koronaatiin yaaddoo hamaa keessa galee jiru kanatti aangoof bololanii filannoo gaggeessuun hin danda'amu. Filannoo gaggeessuudhaaf nageenyi uummataa jiraachuu qaba. Nagayatu dursa. Kanaaf filannoo hin gaggeessinu jechuudhaan warri mootummaa federaalaa fi warri boordii filannoo erga filannoo dabarsanii mootummaan naannoo Tigraay afa kallaan filannoo hin dabarsu jechuudhaan diduudhaan filannoo gaggeeffate. Mootummaan federaalaa filannoo san beekamtii dhorgate. San booda bajata irraa kute.
akkanumatti wal dhiibaa dhufanii booda kinootiin amma gara qawweetti ce'an. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo dubbiin jaraam lolli jaraam duris jaraatee osumaa jiruyyuu inni kun immootu lolichi gara hamaatti akka deemuu fi akka dhukaasa walirratti banan taasiseetii jira. Egaan daawwattotaa fi hordoftoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma odeeffannoo biraatiin deebi'an walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.